بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتنا بلوانكيا نجاك أبدو جرتو الحمد لله. أرى اللي فيديو براك أبدي سني دي هادي جرا إن شاء الله. ورفو لساني فينيس اتباعي ركسو ورم اللي فول لجوجي وان أدي تتكا ويفو لرتباعي ركسو ديباتا إسافتا وقاسم بلسو رافتا وقبدي سني دي هادي جرا إن شاء الله. Aga gama video ndem nenduratti warre haaraa dhuftayyo jiraattan subscribe gochuun gara maatii kiyyaa ida'ama sinin jedha. Warre amma dura naaf gootanii nafaana turtan ammoo galatooma galanni keessan guddaadha. Yeroo subscribe gootan mallattoo notificationii tuquu hin dagatina. Akka video gadhiisuun dafee akka isin bira dhaqqabuuf inshallah. Amma gara waan irraa hojjedhetti dabarra inshallah. Keenoo akkuma isin asitti argitan kana kuni timaatima. Timaatima freesha nu nyaataaf oolfannu san jechuudha. Ka akkasii kabraa kuno geengoo isaatitti salamarraa muradhee jira. Kun akkuma isin asitti argitan kunilleen sukkaara. Sukkaarri gosi kamiyyuun ta'a. Lamaanuma kana jechuudha kana barbaachisu. Dibataa isin agarsiisa. Kino timaatima adda isaa osoo takkatti hin goone akkanatti fuula dibattanii kun warra fuulli isaa gogee fi akkanatti timaatima kophaa isaa kana fuula hundaafiyyuun taha fuula dhiqee qulqulleessaa hin bareecha. Wanta adiitti babbahilleen balleessa waan ta'eef warra fuula gogaafilleen fayyada. Haala kanaan fuula hundaafiyyuun ta'a jechuudha. Timaatimi kun waa hedduu of keessaa qaba. Antioksidantiidha. Viitaaminallee viitaaminoota hedduu of keessaa qaba. Akka viitaamin A, viitaamin B1, B3, C, K hedduu of keessaa qaba. Akkasuma pootaasheemii fi ayranillee of keessaa qaba. Fuula keenya ka walitti goggogee walitti butame addaan diriirsee qulqulleessee bareecha. Kuni mala karaa tokkoffaatti fayyadamnuun jechuudha. Karaa lama sin agarsiisa gara lammaffaatti dabarra. Lammaffaallee kuni sukkaara. Sukkaara reef sin agarsiisan matti fayyadama. Kuni kunoo timaatima reef tokko kophaa isaa dibadhee kun ammoo ka lammaffaadha sukkaara tuqsiise. Kanneen lamaan keessaa isin kama isinii ta'e fayyadamtanii akkaataa fuula keessanii ilaaltanii ka fuula keessaniif ta'u fayyadamtanii. Kuni akka scrub illeen ta'a. Kuni warra fuulli isaa oilii ta'e fuulli isaa qibaatii qabu jechuudha. Yeroo hunda yoo saamunaan dhiqatanillee fuulli macululuq akka nama kireema wayii dibatee nama fuula akkasiitiif ta'a. Ka finniisi amma itti ba'ee rakkisu jechuudha. Sukkaarri kuni fuula qibaatii san keessaa xiqqoo tokko xuuxuudhaan xiqqeessuudhaan akka finniisi sababa fuulli isaa sun yeroo hunda oilii ta'ee fi itti hin baane godha. Bakka finniisi itti ba'u sanillee finniisallee hin balleessa. Bakka finniisi itti ba'u guraachese sanillee hin balleessa. Yeroo tokkoon wanti waa balleessu hin jiru. Wanti mana keessatti hojjetan kun garuu yoo itti deddeebi'anii akkana dibatanii bareedaadha. Ammallee mala tokko isiniif hima. Yeroo waa hojjettan yeroo kushiinaa seentan hundayyuu fuula keessan foolii shunkurtii nyaata uumamaan hojjennu san akka fuulatti isin yaani want nyaati gosi garaagaraa foolii adda addaa kan guyyaa kana kushiinaa keessa dhaabannee ofitti ol urgeessaa oollu gogaa qaama fuula keenyaa kana keessa seenaa oowwinna san wajjin yoo fuula keenya qibaatii ka ta'u ta'e wal achitti walitti kuufameeti carraa finniisi fuula irratti dafee nu ba'uu fuula keenya finniisi garagalchuudha dafee qaba jechuudha. Akka akkas hin taanee fi yeroo waa hojjennu hundayyuu timaatima kana gimmaashuma isaa tokko murree fuula keenya dibannee yookaan ammoo daa'imayyuu yoo nu bira jiraate fuula keenya dibannee dinnicha murree bishaan isaa fuula keenya dibannee Oma ta'eyyuu ta'e akkanatti fuula keenya akka kaverii nu godhuu fi akka wanti suni fooliin garagaraa kan hojjennu suni fuula keenya irratti oolee gogaa qaama keenyaa kana keessa seenee fuula keenya nu jalaa hin balleessuudhaaf carraa guddaa hin argannetti waanuma nu bira jiru yeroo san nutti dhiyaatu kamanu mana keenya keessatti nyaannu jechuudha. Fuula keenya dibannee waa hojjannaa yeroo irraa baane ammoo ofirrumaa dhiqna jechuudha. Kana akkanatti dibattanii haga daqiiqaa 5 takka yoo dandeettan massaajii gootanii ammoo daqiiqaa 15 irraa achi haga dandeettan ofirra tursiiftanii yeroo inni sinirraa gogee bishaan qofaan dhiqattanii kana fakkaata akka jaallattan abdii qabaa yoo itti deddeebitanii dibattan bu'aa irraa argattu. Inshallah aga video biraati walitti deebinutti yaada yoo qabattan karaa komentii jalaatiin naaf kaa'a. Like, shares godhuu hin raanfatina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.